qotataatti keessaan ulaalti dhugaa ganni maal taate koomanti barreessiti inni ganni taphni ispeeshaalenjii baname moo hin banamne jettisi banamee jira maal gootii kana agarti Oromoo koo jette kaamma ada wati takka na mul'ataa jiru waan gootan godha Godon godhate. Akka tagaaf kaanii biriya Suuriyaa fakkaatenya ibaatee osoo akkasitti ta'u mallee tamni osoo dhumatti neetii darbite abbo shamarran ta'e nafitnaa nu keetta wal. Suuriyaa mana fakkaatenya ibaatee. La ganniin bakka sani konfidensii qabdi la ganniin bakka akkasii sanitti konfidensii qabdi wanti isin ammoo nu gammachiifteen qaalitti gadda guddaa keessa seentee akka waan maatiin guutuun irraa dhume imimmaan areeda jalaa walitti eelu tana anchi yeddeni warri fidile chakiye buiti amma leja wali galle fidile chaki tayyib si fidete kaliti mal gotre si fida leja wali galan kaliti mage game wali tabata wada wal gal chanjal ka baga wali galan lencha wali kenina labba okay Ega si mujattiin gartee tapha mo'amteettiin hin gartee ilna laqqasaa jirti gartee imimmaan gannaytee fi imimmaan keessarra qayyaa ahun toloo ijinnaa si cinjette deemiti naa kenna fidiyette awo konfidensii barakkeraa qabbuu dhoogitee bar qaalitti nama waan taatu laaltee kalaas ebaluu dhufee sii kenna jetteen amma ebaluu dhufee sii kenna yennaaniini amma buyyattee nama seensisu taa'ee eeggadha leenca kiyya bakka sanitti onnee nutti horti ganni bakkeen isiin itti hamilee nu dhooyte bakka ijaree kaayattee dhufte kana qofa laa kana qofa ijaree kaayattee dhufte jaalla farguu dadhabdees chaalenjii banee mana gartu abaaboo 71 gaafate ijji si ta argitu abaaboo 16 itti fakki 17 itti fakkeessit abaaboo 17 asli abaaboo dibba abaaboo 10 darbe asli malee dabdu yaa waan ganni osoo waan isiin jettu jala deemne kalee galgala mootamne wallahi mootamne jirra ganni nagaa shangulliitiin irratti boottu ummatatu gartee injifattee dhaan malee dhagartu bar waan akkasii nu goote jechuu qaalittiin tu wallahi yaa ganni jiifi haa nyaattu ganni jechuun takkasisanii taab godhaa ummata keenya kompiiliitii godhaa fuula qaalitti talaalaali maashaallah ganni teenya ganni gurraatti obbo Shaggeenu mutuura ija ganni tan akkana gajjittee gaafa laaltu maaltu keessaa si mul'ata waan akka caccallee yookaan kaafuraa calanqisaa wayii nagartu muutiin qabatanii jira keenya warra muutiin qabanne walumaa galattu amma ganniin teenna ija lama qabdu jechuudha ani kan na dhibe amma ganni miti namni ani komii irraa qabu ganni miti nama ija tana fuudhee ganni itti ergi rabbi jazaa si haa deebi ganniin gabaa deemte ibrishaa mutu godhadha addaasa biraa yoo sagalee. Ani mucayyoo tanallee nama itti godhuu barbaachisaa mubaarakaa gaarratti na bilbilee yookaan immoo waatsaappii waan naan jedhe tokko hin qabu sinii galee ijoolleen immootu waa hedduu namni argite arrabsoo garaagaraa illee narra kaa'anii na arrabsaa turanii saniifillee gurra hin kennine malsi mittillee deebisuuf hin barbaadu ani gaddeebi'ee ijoollee wajjinillee wal arrabsuu hin barbaadu mucayyoo tana ifaa fi bilisatti paablik irratti okay gaafa sanis paablik irra baanee riyaalitii jiru dubbanne har'allee namni narraa fuudhoo jiraate firriisii haa itti yoo argamu taate ana narraa haqee balanii akkuma nama tokko dhaqee gaafadhaa jechuu barbaadeeti mubaarakiin biraan gaa mubaarakitti bilbila narraan kaasu dookumentii garaagaraa erga gaafa seennetii sagalee garaagaraa illee ergaa fi ture garuu hanga ammatti waan tokko naan jechaan jiru isinii galee ayyee kanaaf kana fakkaata waan tokko jedhu galatoomii boona meeqooy galatoomii ulfaadhuu hanga hadhaatti gartee waan kana hammaltee aarsaa ganaa kafaluu keetii fi maqaa oromummaatiin waan kana godhuu kee hedduu si galatoonfannaa akkasuma gartee obboleettiin teena dhugaadhaa baay'ee wajjin miidhamaa jirtaa ni garra yaa'u mubeellee hin dubbisnaa waan sani bootaa itti goona si galee nama tokko eega dhukkubsatee hospitaala seenee tajaajila isa barbaachisu mallaqa qofaa miti dhugumaa bakka isii dhukkubu kanatti namni bira jiraatu qaba oromoon Dubaay keessaa qabnu as bahee akka oromummaa isaatti waan kana hin hojjeta jennee yaanna sagantaa mana keetitti ta'ee dhuma kara gadii kan jirti dhukkuba lafee kaansarii lafee godhatte kanaaf baay'ee dhukkubsataa jirti waan dandeettaniif bira dhaabbadhaa obboleettii teessan waan qaban itti fixatanii mana yaalaa hundarraanuu deemanii gaala itti gurguratanii waan qaban itti gurguratanii dadhabanii amma kan bira jiru abbaadha. Waliin jettee wanni gara galchanii garana daqiiqaan gara galchanii dhukkuba
Okay, namatu dira garagalcha. Abbatu bira taa'ee kun abbaa kana abbaa mukore. Mee obboleettiin hin jirtii mas? Obboleettiin takka hin jirtu isi? Intarte achi irra jirti. Abbaa daqiiqaa irraaftu bara halkanii guyyaa akkuma argitan kaa. Hirribni tokko hin jiru akkatti dhaabadhee garagalcha. Mee fachu xiqqoo yoo mul'ifne mee qaama isee tu gaara. Barbaachisa moo akkamitti? No, father Ramoon TikTok na jala gubata. Ayya dhiise. Hin jirtu ba? Akkattuu namni hin gargaara. Risiitis erguun barbaachisa. Risiitii erguun hin barbaachisa moo hin barbaachisu? Risiitii na erga yoo mara tokko na erga. Warri ergitan hundi keessan risiitii na erga guys. Habibaati ya Rabbi sirra haa jaalatu hundi keessan waadaa seenaa please. Guys, mee hirmaadhaa hundi keessanuu mee Hundi keessan. jirtanii wallahi hedduu garaa na balleessite wallahi hedduu ulfaata. Mee waan dandeessan gargaaraa guys. Viidiyoo hojjedhu nu ergi tole. Viidiyoo hojjedhu nu ergi. Ijoollee TikTokii galateeffadhu. Ahmad. Inshallah asumatti illee hin galatoonfadha rabbi. Laa ta'u mooraa illee. Akkaawuntii qabattee abdii akkaawuntii qabattanii oggota kamii irra deebi'e isii akkaawuntii dooktar. Akkaawuntii qabadha. Hundi keessan akkaawuntii qabadha daba. Hundi keessan jabaadha. Akkaawuntii ni mul'isu tiktaakiin ni adaba. Warra akkaawuntii as jala barreessitan immoo barreeffama yoo gootan bareedaa. Maali ni kasi biraa xixiqqu gilikoosii jira. Lakkoofsa bilbilaa nuuf ergi lakkoofsa bilbilaa malee erguu hin dandeessanii? Meesajii birii galchaa jira namni baay'ee maashaallah boodara dubbadha. Ayyee galatooma. Yaasiin Hosseeni. Namni galchaa jira shantamaan 500 5,000 waan dandeettan ijoolleen biyya keenya. Waan dandeessan guys. Yaa. Hundi ta'e. Mijeen Ahmed. Jaarri lakkoofsa bilbilaa qaban yoo namni dhaabbata gargaaru fa'aa eessaaf jira. Abdanii isin bilbila. Fidaame deemaa lakkoofsa bilbila keessanii. Abbaa walaa abbaan kun bara. Okay guys, copy link godhaa. Ni lakkoofsa. Beeytanii fachaa lakkoofsa bilbilaa baasa. Mee akka baasaa waa. Ta'a bakka ta'a barcuma wayii kaadha ta'a. Isaan waliin jala ijoollee meeqa qabanam? Duwwaa 9. Qabadha duwwaa 9. Dooktar qabi achi biratti qo'ime. Qo'e. Duwwaa 9. Ba 48. Maashaallah namni gargaara. 48. 48. 56. Yaa. Duwwaa 5. 48 56 20 duwwaa 5 akkasumaami. Sirri. Maqaan isaanii eenyuun? Ahmad Kiyaar Haajumar. Gusaan garjee dasilesin. Madashu. Madarsho Aye. Okay guys, lakkoofsa heddumeessanii barreessina TikTokiin ni honni jaa. Copy link godhaa. Okay. Seenee jeemee as gafar 2,000 ergi ture. Seenee filata. Amma si seenee birrii seenaa jira. Seenaa. 2,000 si seenee jee. Mesenjiin xixiqqeedhaa jirti walumaa seenaa jira booda doktor barreessi namni asitti mu birrii kagalchellee kagalchuu hedduullee barreessu biratti booda natti himta. Garagalchi ammallee garagalchuu fudhate. Nama addaan beekamu. Amma yoo barreessutti kaane namni barii nu barreessu abbaan maarra bilaafisee haagalchu nuti qaata barreessuu dhiibne habibi namni waadaa ta'e. Irraa qaba. Haguma galee irraa haagalu malee. Barreessuun tiroon dhabne. Dooktar dubbadhu. Jalaa jiru akka ambulaansii kuni birrii isin ergaa jirtan miseejii jechuun isin ergaa jirtan warri ergaa jirtan isin uf beektan. Akkaawuntii qabattee jirta. Rabbi isin irraa haa jaalatu. Ati firaa akkaawuntii qabattee jirtami. Isin galeemi Rabbi isin irraa haa jaalatu. Warri kun immootu filiis harmeen tuni yeroo biraa argachuu hin dandeenyu Ahmadillee yoo biraa deeme jechuudha. Kanaafi baadiyyaa kun Saharaa gammoojjii keessa jirti waan ta'eef ammuma osoo Ahmad bira jiru
abbaa rabbii isinii laaffise kun akkatti silkii ammatana godhachiisa. Galchuu dandeessan gaa'is amma moobaayil baankiingiidhaan xaggotanii. Amma warra xaggoraa jiru kun silkiin qe'u jedhaa jira. Dhibba shan ergeera taasisu. Asli hundi silkiin hin hojjetuufi bar nu ammaan keenya qaxaroo barbaadaan riisiitiin si erga keessaan. Kanaaf warri amma erguu dandeettan 1,128 86 44 73